Itoophiyaa fudhattee jettee rakkoon Itoophiyaa keessaa harki guddaan du'iitii saamiinsi mirga namaa dhiitamiinsi Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Especially specifically Oromoo irratti ta'aa jira. Even for the moment waa'ee lola Tigree irratti jiru kana dagalee keenye proportionally sanii waa'een Oromoo hin kaane waa'een Oromiyaa irratti ta'aa jiru beekaan hin kaane. So it was not ka jedhu it was obviously to one to case I think akkati gaafatteetti walii galatti kan namni ka beekuu qabnu at the end of the day I think Chagumani clearly state gootee jirti. You know office ni kenna Oromoo irraa dhagahee jira Amaara irraa dhagahee jira Tigree irraa dhagahee jira Sabaaf Sablammii irraa dhagahee jira jette. Kanaafiyyuu akkuma dhiibbaa itti goonu warri kunis dhiibbaa itti godhaa jira. Dalagaan koongirasii jette isin kan dhiibdaniif saayidii tokko qabannee akka saayidii tokkotti dubbannu barbaadan nuti ammoo because we are neutral we cannot do some godhuu hin dandeenyu. I think that's very important namni keenya kanarratti guddaa ka beekuu danda'uu qabu Naadiyaa. No matter what they do no matter hanguma feene otoo dhiibne otoo hanguma feene illee ta'e amma otoo Oromoo keessa Oromiyaa keessa bulchaa jiraanne Oto Tigray fi Amaara walotte oto Somali fi gosti biraa walotte as Oromo we always have to be neutral yoo sanin ta'ini ummata tokko gortee ummanni kaasitti ka'aa kan jiru ummanni Oromoo ammoo as a victim akka nama miidhameetti kalaalaa jiru look kama dahaa jiru nuyi ka du'aa jiru nuyi akkamitti neutrality ta'uu dandeettaa when there is a perpetuators and then the victims galee nama dahaa jiruu fi nama miidhagoo akkamitti gitalaaltaa kan jiru. So that is like dynamic or the context general the perspective jechuu kiyya. Olaante jette it's very complex because yoo garan dhaabbatanii warri garanaa itti iyyaa yoo garana irraa cadhisan Oromoo warri dhugaan bira jirtu ammoo tira. So at the end of the day gaafinatti gaafatte so Magala Itoophiyaa irratti maal arganne kan jiru irratti. I think from that perspective mee mana maree mootummaa kana keessatti waggaa bara 2020 irraa hanga ammaatti biyya Afrikaa kamtu hiriinkiif dhufee jira. Sigalee dhimma biyya Afrikaa rakkoon keenya ka Oromoo keessa jiru beektaa keenya qofa nutti fakkaata malee biyyoonni Afrikaa dictatора kan mootummaa filannoo hambisanii kan mootummaa human rights irra jeeqa there are many countless East Africa irratti iyyuu sigalee there are countless kan miidhaan adda addaa irra gahaa jiru amma Oromoo irratti ilaalli jedhi mee boolaallee jennee Naadiyaa wanti Oromoo irratti ta'e kuni is been ongoing for a long time. It became Chinaka good ajuru, let's be honest, Oromo Sigale Chinama Balades Kesati Demic, Akasit Nama Basaju, Nama Jisaju, it's not a Tigray, it's not Amhara Oromo Sigale. Borana in a to Abagada, Borana, Abagada, Sifa Tuango and Sigale, came to Raja and legally the same thing, Chinani Asjara, Chinani, Motumabra de Garajara, Chinani. So it's dynamic in Kunihinjra. Kahanafi you, Woluma Why in Africa like take Euro Gababa in the last 4 or 5 months keessatti dhimmi Itoophiyaa yeroo lammataafi dhufee jedhe addunyaa kanarra biyyoota dhibba lamatu jira if I'm not mistaken dhibba lama ol biyyoota akkasiitu jira biyyoota kanneen keessaa Afrikaa mataa isiitti biyya 50 qabdi biyya 50 keessaa dhimmi Itoophiyaa lama dhufu I think that is a major it shows you how important Ethiopia is Ethiopia important uma qofa otoo hin ta'in dhiibbaa uummanni diaspora godhaa jiru the activism the involvement of diaspora kan godhaa jiru kan namni keenya state adda addaa irra godhaa jiru kun impact guddaa akka qabu obviously especially hearing kun ta'e waa'ee lola North Tigray fi mootummaa Abiyyiin deemaa jiru kan lola kana irratti focus godhee jira. Nevertheless, Srutkasin Biasani, Rakko Oromo, Rakko Oromo Amu, Mutuman America, Rakko Oromo, education and even Otomasanili Katutate, Rakko Ethiopia, and anything context case at Dubatumale, they cannot. So overall, I think it was a media that directly but what Dubati Martino will legally Sigale, Rakko, worry Tigray or TPLF. Lola Banteko Hotonte in Abijis and Indura military Karadangati Fide Warana Cope provoke Ejera Sigale provoke one with everyone to Unjarahin or it's not total surprising. Abijin Malika Noble Peace in Amanamaga Umitikanjuru, James Dupaton Afran Yua Political Tenafakata, Tagara Kenya,
Sadaaluun Itoophiyaa Oromoo irraa taatee bakka dhufte obviously gaafii baay'een gaafatamne purposely statement is extremely strong, extremely bareeda ture. I think carraa saniin the genie is out of the bags. Wanni isiin dubbatte sigalee isa official recordidha. Manuma mootummaatii fi in official recordidha warra dhimma kana jala deemuu fi I think that opened up a segue bareeda for 2021 akkuma isiin jette resolution gaaf dura 1183 kabaasanii akka namni adda adda qofiisatti qabne dhagahanii jiranii. So they will update that information kan kanaanii resolution furratti how do we make sure sagaleen keenya waa'ee dhimma Oromoo irratti rakkoo beesan keessatti akkamitti involve goone akkamit how do we make sure kadhufu kuni it is stronger that reflect one biyya keessatti deemaa jiru carraa akkasitti argee jedhan. I thought while you were talking, I just remembered yesterday when we were in our meeting and we I can't remember who made the joke, but I thought it was comical. Like it's nice that America had a president like Donald Trump, because now when we say Abiy is a liar, it's like, if Donald Trump can lie, why can't Abiy lie? So it's nice that, I thought it was comical that we have that, because one of the, I guess you could say, like, he's always lying about we're safe, the war's over. It's always something, like it's never the honest truth. Duganihimu, always. So I just thought it was funny. It's nice that America had a taste of Donald Trump. So now when Abiy lies, it's they can believe it, that presidents, prime ministers, people in power lie. It's not uncommon. So just moving to it's part of the same question. So we are going to have Boru, right? Okay, if I'm not mistaken, right, Seenaa? Tomorrow we're going to be having a private meeting with some DC representatives that advocate for Ola. So Boru Seenaa, do you remember what time it is? 9 Eastern PM. Sanirati, if I can add a little bit, Nadi. Go ahead. Okay, so this is kagodhaa jirru kuni kamisa filannoo Ameerikaan duratti Haacaaluun du'ee hanga Novemberii every kamisa community wajjin godhaa turre. Sigalee what's coming up yaadatti taatee Septemberii keessa xalayaa nama 20 saheen godhe suni that it came from that meeting. Sigalee update waan jiru public ka dubbannu tonte akka keessan haasofnu it's now open to public now maraaf banaa fi miti warra vet goone warra community ni office sigalee okay warra kun gaariidha warra kun PP miti warra kun ergamtuu miti warra kun goobanaa miti kanum jedhe warroota akkasii walitti qabnee nama selective ka ta'e the way to reach is obviously the advocacy at all the org godhaniitini, and then what we do is we check people background the background by mean is community magaafannee namni kun akkam jennee listii keessa galchineetini we'll send the access directly. So boru wal Kenya warra exactly resolution is what it means, impacting in Niqabo. One gone the most important part is we've been really focused on 2021 and the Biden administration. Sigale barakuma dikdemi toko akasmas motuma haro fajru Canada akimiti agenda in the case like aged akimiti interesting or more reflected amotuma haro Canada kanjeru. I think we're gonna have that discussion but at 9 p.m. Eastern time or 8 East Central time, or I think 6 Mountain, if I'm not mistaken, or maybe West Coast time, 9 p.m. Okay, perfect. So if you want more Ipsa Kagario Fetani, please join us. The information you'll Fetani Akasena Jete, reach out so you could be a part of the conversation. Just to move on, a statement that was released, I believe it was today or yesterday, was that the well-known political party, OFC, I think I'm saying it. Yeah, OFC. Yeah. OFC, they're choosing to pull out of the election. So Jani, they have demands also. They're not just pulling out silently, they have demands to why they're pulling out. Just so you can see some more on it. Like I know I read a little bit about it on an article that This Standard published talking more in depth about it. It's unfortunate that they're pulling out, but I guess under the circumstances they're left with no choice. All of the political party members are, like everyone knows, in jail. So yeah, just share a little bit of your thoughts, Seenaa, on what this means for Orom people. OFC is a political party that a lot of Orom people believe in, stand by. Like, everyone says Jawar is like a Bahenya. They always say one Gadi, of that party. This is one of the only political parties that Oromo people have faith in running this country. So what are your thoughts of them pulling out, and what does this mean for Oromos in politics?
for 2021? Yes, you know, I've seen a party lama Oromoo guddaa qabu keessa tokko and then dhageettii guddaa Oromoo irraa qabu. I thought statement jadi baasan argee jira Addis Standard irraallee comment sendee dubbiseen jira. I think that's very important because lamaasitti fakkaate waan malaalte jette namoota jaraa hidhanii fixanii jiran. Ofiisa jaraa cufanii fixanii jiran. So Anasindra yo yaadate Nadia, we've been talking about it. Partiin Oromoo maqaan jiraate yaadaan jiraate, this is the time to speak up. Qabsoo keenya irratti mannoolee amantoota sigalee sheek or priest warroonni Sandee fi jimaata nama salaachisan warroonni imaamaa kunniin sigalee now is the time to really speak up and mobilize because namni keenya harki 98 mana amantaa keessa jira. Manni amantaa keenya waan ummata irratti ta'aa jiru kana miidhamiinsa ummanni keenya ta'aa jiru kana yoo ka cal'isu taate is really impossible gareen advocacy gareen even community mataa isaatti kophaa isaa deemuu hin danda'u. Manni amantaa politika kana bira dhaabbadhaa miti. Kafaa'oo deeggaraa abaa'oo deeggaraa miti. That's not the key. Garuu akka nama mirgisaa dhiibame tokkotti akka Baaybiliin yookiin Quraanni jedhu nama dadhabaa bira dhaabbadhu jedha. Sagaleen nama sagalee hin qabneef sagalee ta'ii jedha. Nama miidhameef dubbadhu jedha. Oromoo yeroo kana keessatti ajjeefamaa jira, gorra'amaa jira. Yeroo kana keessatti paastariin keenya ala bahee hiriira bahuu otoo hin ta'in hiriira afoo deemuu qaba. Mana salaataatitti waa'ee hiriiraa dubbachuu qaba. Hiriira jechuun maali? Karaa nagaatiin mormuu jechuudha. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa haa dhaabbatu. Gudeeddiin haadha Oromoo irraa haa dhaabbatu. Nama tumaan dargaggoo qeerroo fi qarreetiin irraa haa dhaabbatu. Namni mirga haa qabatu malee dhaaba bira dhaabbadhaa miti. I think wanti ani yeroo baay'ee nuti irra dubbataa turan miitingii keenya irratti illee manni amantaatii fi poolitikaan paartii maqaan jiraate yaadaan jiraate dubbatu qaba. I think wanti kaafaa'uun godhe it is very very important. It is timely. It's necessary. Sigaleen mootummaa rakkoo ka guddaan ta'e tokkoyyuu asiin durallee ka dubbannee jirru paartiin Oromoo harki miilli jala hidhamee jira already warri waa godhu harki guddaa hidhamee jira. Maqaadhaa fi just the chairmanii kaafaa'us ta'e kan kaafaa'us ta'e chairmanii dhiisanii Sigali look opposition party in jira jedhaniiti addunyatti manii jiran. So opposition party clearly as bahe dubbatun it is timely, is necessary. I think precondition is just when we precondition nulle for a long time gafatature and absolutely we support and we agree with them. Kafa oni Draboan ka party kafao Dr. Mararani. I think they made very important and akas dubbatun preconditions and gochuni. I think adunya yo hit amnutate we have to let Martino kita hit amno yo ka himatam zati chor case so ka tata tin Martino kita ta ukam namale Abson the next phase of struggle, the next frontier, it has to be manamantati party kafao party oromumman itragam party jollen teenya du'aa jirtu kuni maaf duute seera kamiif dhiyaachuu seeraaf dhiyaachuu qabdi kan jedhu kuni partiin kunniin martinuu maqaafillee maan jiraanne because maaliif ijoolleen baala teetteetiin duutii finfinnee irratti jeequmsi maaf hin kaane. Jeequmsi waraanaa otoo hin ta'in uummanni ijoolleen Harargee irratti hiriira hoo baatee nagahaan dhahamtee du'aa jirtu taate namni silaa dhagahaan jiru maaf Finfinnee keessatti hin taane maaf Burraayyuu irratti hin taane maaf jiddu galeessa Adaamaa irratti hin taane sigalee this is very very important. I think kafaa'uuni clear statement publicly akkana baasuuni it will send a clear message mootummaa addunyaatitti illee nutillee sigalee akka bira dhaabbannee kafaa'uu skuno filannoo amma sigalee Abiyyi murteessee jira. Filannoo kana deemuufi. Filannoon kun ammoo kan dhaabbatuu danda'uufi warri fakkeessitoonni opposition maqaaf opposition jedhan kun especially kafaa'oo especially abaa'oo hanga ru'iin keessa jirtu kana they have to lead the movement. Duuba ta'aniitiin biyya keessatti yaad laaluu otoo hin ta'in lead the movement yoo hin taane cabnee jirra hin jiru jedhanii dubbatudha. Sigalee maqaaf achi ta'anii Finfinnee keessa ta'anii yookiin asii illegitimize the evil act Abiy is doing. Sigalee wanna hamaa Abiy godhaa jiru legitimacy irra waan kaa'uuf I think it is very important. The time leader, the next phase they need to do is
Yo Abiyyi waan kana kan dhageenye taate they need to come up with a plan A, plan B, plan C akkamitti filannoon kun akka filannoo haqaa ta'uu hin dandeenye addunyatti himu akka filannoon kun haqaa ta'uuf ammoo bakka gaafatan kanneen hidhamtoota jalaa gaafata guddaa leadership jalaa kan hidhame kan ammoo gadhiisisuu fi wanti godhamu jiru ni jira wanna saniin akka godhan asumaan waamicha godhaaf hangara kiyyaan. Okay. So do you think that in like Akayada Khaiti, do you think that they made the right choice by stepping back? Definitely. I think by stepping forward and saying that filannoon kuni unless preconditions sigale hidhamtoon hiikamanii office ni baramale there won't be any fair and free election. Sigale amma akka Abiyyi media irratti bahee the first democratic election Itoophiyaa keessatti ta'uuf deema jedhu kuni yoo KFO'n openly dubbatee jedhu yoo ABO'n openly hiriira namaan bahaa jedhe sigale hiriira bahaa jechuudha maaliif immoo bahan hin baatanii yoo jedhanii oogani that's good sigale yaali tisa ogani hiriira ABO'n gadi baheetini hiriira namni kiyya hidhamee jira kanaafiyyuu ABO sinjir sigale taanam dura bu'aan hiriira namni kiyya jalaa hidhamee jira haa bahu KFO'n Maraaraan sigale namni kiyya hidhamee jira haa bahu namni kiyya hidhamee bahuu baate ammoo filannoon kun deemuu qabu yoo deeme ammoo hidha filannoon bilisaatiin miti san godhuuf ammoo warri hanga jiru maaf kophaa isaan deemne waan adda addaa fudhateetini mootummaa addunyaatti agarsiisuu qaba akka hidhamtoonni deeggartoonni isaa hidhaa bahanii akka paartii liidarshiippiin isaa hidhaa bahanii paartiileen Oromoof dubbatan martinuu namoonni kajalaa hidhame dubbachuun amma yeroo natti fakkaata. Okay. Like what you're saying makes sense. So just to move forward, like this is a topic guddaadha. I think namni even committee keessa yaada hedduu ibsu jiranii if yoo gaafii iska baatanii please gaafiilee keessanii committee keessa nu haya akkaan jedhe committee keessa just if you have any questions please drop it in the comments. I will ask Seenaa and we will address any questions and concerns you have. Seenaa, for our last 10 minutes, I know that we are short on time and this is a topic that is very broad. It's hard to minimize it in the 7 minutes that we have, but if you can try to, the question I have for you is, why as Oromos are we, excuse me, how and why do we always remain where we are as Oromos? Where is the progression gonna start from? What is it gonna take for us to progress as Oromos? A lot of things are happening with the hearing, with OFC stepping back. Just in this week alone, Oromo people have gone through so much. What does this mean for Oromos? Like, how can we just stop getting these, like, where is the success gonna come? When is the success story gonna end? Like, how are we gonna get to that point? I think that's what I'm trying to say, if that makes sense. I got you, Nadi. I think that's very, very important. Data. What happened to Oromos, we have been just bala to kura, bala konti. We did not amalan hagach. I will not go to Ejashani. Hirira after hirira after hirira after hirira, and then just like an Indian cycle of violence, trauma. Yeroma gaditenye hafura fudanne analyze gochar gachunande Oromo. It's been like this. Duinsa hadan dua borun dua. It's like me amanudali jadi. Like every day namni hindu ejana. Praise statement, if you're gonna write every day, there is no praise statement. Praise statement is every day it doesn't become important. Praise statement is something you do once a week or something like that. That way, value good dagaba. Kuna mo reporting guturate bahukaba. Kenya ammo amalarbiya kanati. Namni tokko yodwe is immediate attention argata. Why? Because it happens so rarely. Kenya ammo namni hidam, namni madahu. Qeerroon magaalaa keessa jirtu, qarreen mana keessa jirtu, tuun mana hidhaa keessa jirti, tuun qabri keessa jirti, taaftee ammoo bosona keessa jirti. Tuun ammoo gurguramteetiin jechuun opiidiyoo taatee jirti jechuudha. Opiidiyoo yookiin goobana taatee jirti jechuudha. Tuuwwan mallaqaa gurguramtee itti fakkaattee gurguramtee that is a different case. So kanaafiyyuu I feel like what we want anaka yaada kiyyatti gaafetti kanarratti maarraa dubbachuu barbaadu fakkaate. Why is it akkuma diaspora? We've been in diaspora for 20 plus years. Malifi jijjiiramni kenna, it is always qilleensa irra qabata esigale da ni ijina ingalle and that's with the dadamne janne it is rightfully dadamne janne maaf dadamne miti. So it's really, really important to step back to really analyze esa kane esa jirra
eessa deemaa jirra. Amma we have been very busy at agartee jirta akka ollaatitti we have been so busy. Bara 2021 what is objective in kenna maali? Akka Oromootti, what is the Oromo objective for 2021? Really a realistic objective ta'u sigalee bilisummaa is sigalee hawwiidha sun sigalee objective bilisummaa hojii isaanii we have to really define okay bilisummaa isa arguu fi what need to happen January keessatti maal ta'uu qaba February keessatti maal ta'uu qaba March keessatti maal ta'uu qaba bilisummaa jennaan miti yookiin ammoo doolaara miliyoona tokko gurraa haa jennu fundraising bara 2021 irratti yoo doolaara miliyoona tokko gurraa yoo jenne January keessa hangam guruu qabna. By July waggaa walakkaa irratti baajata keenya waggaa dhumaa gahuu fi how much we have to raise. Qabsoo Oromoo irratti bilisummaa yeroo baay'ee maka gaafatu bilisummaa barbaanna. Bilisummaa sangarmaaf gahuu fi diasporaan maal godhuu qaba. Waraanni keenya ka waraanni jiru biyya keessatti sigalee bara 2021 kana galmaan gahuu fi really maal godhuu qaba. Advocacy'n tangible waan qabatame tokkotti bara 2020 kana policy Biden administration jiru fi what kind of thing need to happen kan jiru kana irratti dabarsine for long time so it's really important ana akka yaada kiyyatti a community illee even afushaan illee dhaabboleen illee it's time to assess torbaan lamaan hafe kana fiigaa turre akka malee waggaa walakkaa kan haa caaluun hanga du'ee fiignee we spent thousands of dollars millions of dollars collectively ofirannee jennee ani yeroo meeqa DC'n deemee jedhee yeroo meeqa traveling godhee jedhee yeroo tokko DC yoo deemte xayyaara hoteela nyaata qabateetiin doolaara kuma baasta namni tokko doolaara kuma baasee namni kum tokko dhufee jedhe that's lots of money hundreds of thousands of dollars millions namni karaa adda addaadhaan karaa keessaatti advocacy qarqaaraa jira qabsoo adda addaa keessatti hirmaatee jira numartinuu hirmaannee jira maatiin kennis hirmaatee jira firri kennis hirmaatee jira so all of these analyze ta'uu qaba sigalee odeessoo ta'uu ta'in bara 2020 maal goone outcome sun maal fakkaata bara 2021 ammoo galmaan gahuu fi maal ta'uu qaba kan jiru I think is community ni partilee namni heena kan gaafatu qabna akka ollaa tokko gaafdura dubbannee jirra early next year irratti maaltu argame maaltu godhame maaltu keessaa bahe kan jedhu analyze goone bara 2021 outlookiin maal fakkaata amma kamisa kana kan haasofnu one of the things is mootummaa Biden wajjin haasaa qabnu interest Oromoo kanneen irratti haasaa qabna all of that conversation bara 2020 objective keessa jira sigalee takka lama sadii kennee kaayaa jira so akka Oromootitti the most important thing akka ollaatitti projecting guddaa bara 2021 ka baajata guddaa itti baasaa jirru ka birrii guddaa itti baasuuf deemaa jirru Oromoo census yookiin Oromoo data kana sigalee because iyyaaladha atillee Naadiyaa walgahii White House hojii goone irratti walaalatte taate Oromoon eessa jira baay'inni Oromoo jennaan Minnesota jirraa jenneen Minnesota hagam geetanii 40 jenneen 40 jennaan okay fantastic mee data sani where can we get jedhan so we ask the community Oromo community 2,000 gadi qaba data 2,000 gadi qaba there's nowhere beyond to America kana keessatti data Oromo ka 2,000 all stand community qabu jiru I know Atlanta 2,000 all qabdi Oromo Seattle Oromo 2,000 all qabdi Portland Oromo akkas Vegas akkas and Ohio in so many states Oromo 2,000 all jira garu state man tokkoyyuu data Oromo 2,000 qabu so it is very important number kana bara 2022 kadhachuu qofa otoo hin ta'in data kana qabaanneeti uummata mul'isuu fi lammata yoomanullee bakka Oromoo jechuu kiyya taayitaa addaatiif ka fiiguuf deemnu taate poolisii Ameerikaa jijjiiroo barbaadne taate this data it is so important of course sensitive dha namni keenya ka beeku qabu taate jennee baajata baasnee baajata uummata kanarra bu'uura irratti baasneetiin sensasii Oromoo kanarratti dalagaa jirra kanamma carraa kan fudhadhee bal'isee haasaa jiruu fi namni keenya akka importantii isaa akka beekan hangam akka barbaachisaa ta'e ka beeku lakkoofsa keenya beekuun barbaachisaadha Oromoon Chicago irratti nama 1,000 jechuu otoo hin ta'in lakkoofsaan kan qabnu community I grew up community kan keessatti guddadhe community kan keessatti waggaa 15 ol sarbi godheen jira akka jiraatu magaalaa Chicagooti jechuudha high school irraa jalqabeetiin dargaggummaa irraa community kan keessa sarbi godhee jira garuu community keenya 200 ol lakkoofsa been beeku churchii keessa qofa Oromoon kan jiru kan magaalaa Chicago nama 200 oltu jira churchii membarii sigalee garuu Oromoo takka register ka ta'e hin jiru sigalee kanaafi jiru
carraa kanatti fayyadameeti it is so important namni keenya registeruu ta'uu qaba Oromoo Sansesii kanarratti kara dubartootaan illee we are building sigalee the International Oromo Women Council sanillee it's going slow unfortunately garuu 2021 irratti these are the project baafne kan keessatti ammoo aayyoleef aabbolee Oromoo kan ta'an martinuu ala teennee PG isheen nama dhibba lamaa otu nu daawwataa jira, dhibba lamaa torbaatamii otu nu daawwataa jira. Namni dhibba lamaa kunniin deetaa kana fudhatanii even Middle East yoo jiraatan, even Africa keessatti yoo jiraatan, go ahead advocacy.olla.gov deemtanii yoo jettanii Oromoo Sansas kan jedhutu jira. Yookiin ammoo nu katabaa walgahii irratti hirmaachuu fi Oromoo advocacy@olla walgahii kamisa irratti hirmaachuudhaaf. Lakkoofsa ammoo walitti qabuu fi because lakkoofsa evidence yoo mul'isne jenne baajata illee ni arganna sagalee uummata Oromoof illee ni taana kaardhaatii qofa otoo hin ta'in otuma biyyi sun kan jijjiiramu taate the impact guddaa mul'isuu fi lakkoofsa kana qabaachuu qabna haasa'uu qofa otoo hin ta'in really kan tangible ta'ee state mararraa addunyaa kana mararraa guuruu qabna baajata baasnee irratti dalagaa jirra so wanni kuni Oromoo lakkoofsa beekneen booda akkamitti Oromoo kanniini karaa akka membership itti deebisnee jenna maaliif doolaar tokko jedhan hin taane maaf doolaar 5 jedhan hin taane deebisneetiin we can get millions of dollars maallaqa san irraa ammoo akkamitti interest Oromoo eegsisnee jenna akkamitti qabsoo Oromoo gara maraan holistic kan ta'een from education karaa waraanas ta'e karaa advocacies ta'e karaa maraan akkamitti holistic kan galmaan ga'uu dandeenya mana maree Oromoo uumutti jirra mana maree Oromoo kan Oromoo fakkaatu kan Oromoo hunda ammatu Oromoo bahaadhiyaa Oromoo Ameerikaa Oromoo Yurooppii kan dhuunfatu kan irratti projektiin guddaan barkuma 21 for 2 years dalagaa jiru mana maree Oromoodha Oromoo Council kana bakka adda addaa irraallee dhagaheen jira garuu this is something that I've been talking about and you after shanan jahan kana fala Oromoo kan ta'u akka amma Kongiresii Ameerikaa yookiin amma Paarlamaa Yuroopiyaa Paarlamaa Kanaadaa yookiin Paarlamaa Austraaliyaa namni martinuu representation ofii qabaateetti irratti hirmaate because mallaqni ni jira mallaqni jiru kana keessatti fayyadamneetiin gaaffii Oromoo fedhii Oromoo akkasitti I don't know the word filleetiin keessa gaaffii out of the 100 question agendaa kan dhufu keessa itti vote goone agendaa tokko lama ammoo implement godhuu fi baajata baasnee akkamitti deemna kan jedhu that is something that Ola, we're working so hard. Dhaggeeffattoonni keenya kana beekanii akka itti hirmaatan ijaaramaan buqunnama wanni isin qarqarroo jiran ammoo isin qarqara including financially dha. Kara kaaniin ammoo local advocate. Wanti nu goonu isin state jirtan fayyadamnee goona. Warra Vegas wajjin amma kalee walgahii warra Washington DC wajjin ture. Kongiresii Washington wajjin marii qabaa turre. Marii san keessa aan akka ollaatti dhaqee garuu warra Washington DC qabnee dhaqnee jenne. Same thing in Arizona, same thing in other states. Kana wanti bakka deemnu marayyuu nama achii qabnee deemuu qabna because constituentiin jara achii warra yeroo san nu dhagahanii hirmaannaa kana keessatti namni keenya beekeetti information gahaa qabachuu qabna. Frustration ta'ina this is the best time for Oromo. Bisun amma yoo taate ni taati amma yoo dhugaa dubbannee jenne mootummaan aangorra jiru dhiifama nan dheeressee jedhee mootummaa Oromooti miti this is pure mootummaa naftanyaati already maappii baasaniitiin maqaa Oromoof Oromiyaa jedhu balleessutti jiranii filannoon booda si gadi kanneen mara godhutti jiranii ijoollee teenya kara naannoo Amaaraatti erganii akka dhumtu godhaa jiran there is no guarantee ijoolleen teenya naannoo Oromiyaa irra kaasanii Amaaratti erganii achi ijoollee sammuu barbarattee biyya bulchitu fixuuf deemaa jiran yoo fixan ammoo nobody's gonna ask them guarantee wani jiran jiru dirqama oofaa jiranii biyya magaalaa baasanii mana haadhaaf abbaa baasanii there is no guarantee safety jaraatii fi wanti Oromoo keessatti deemaa jiru guddaadha kana marayyuu bakkaan gahuu fi ijaaramis mana maree Oromoo kuni is very very important eventually ollaan illee si jalatti deebi'ee martinuu Oromoo hundinuu jalatti deebi'eetiin gargaa akka jiru abdiin qaba no fortunately Mute your Nadia. Okay, Difumana Agora. So we did pass our time, but there is a few questions that we do have in the comments. So I want to just give 5 minutes to some of the questions that were asked. So one of the questions is, why is ethnic federalism a matter of life and death for Oromos? Can't we rule Ethiopia by Oromized unitary systems? So that's one question. And then this question kind of follows kind of along with that. So it's, why do we not organize Oromia organization councils that guide organizations? So they're not the same question, but they kind of fall in sort of the similar category. So maybe if you could just shed a little bit of light on Gafile Hana.
Yes, kalamatatiin jalqabee jira Nadia. If you remember kalee galgala and akkasumas immoo roon baay'ee ka dalagaa jiru Oromoo Council ka jettu kana, that is exactly that's what we're doing. Sigalee eventually manni mareen jedhaa jiru san ijaarreetiin wanni Oromoo jedhee martiin is jalatti deebi'aa jira. I understand amma akka dhagahaa jirutti namoonni adda addaa waan akkanaa amma kalee eeggadda walgahii tokko irratti turre dhagahee ture yaaduma wal fakkaata. Nu amma urgawaayis irratti katabuu jalqabne. It's been a couple of months garuu still progress, it's very early stage jira. So I think nulle namni biraallee ka goe walitti dhufe mana maree Oromoo ka dhimma Oromoo ka advocacy illee isa jala jiru ka waraana illee isa jala jiru ka education illee isa jala jiru ka afaan everything isa jala jiru. It's like amma congress yoo laalte jette America. It represents everybody. Haa ta'u haadha baatu malee sagalee uummata Ameerikaati. Oromoonis sagalee uummata Oromoo akkasitti qabaachuu qaba. Sagalee representation Ameerikaa irraa, Europe irraa, Australia irraa, Minnesota irraa, Chicago irraa, state irraa iyyuu representation tokko qabatee ajandaa achi keessaa fuudhee ajandaa irratti debate godhaniitiin debate san keessaa immoo okay ajandaan takka lama sadii bara kana hojiirra ooluu qabaa jedhanii fakkeenyaaf warri manni maree kunoo murteessee dhiisuu qofa otoo hin ta'in baajata itti baasee okay ajandaa kana hojiirra oolchuu fi miliyoona tokko nu barbaachisoo jennee okay then miliyoona tokko keessa akaawuntii keessaa qabna hin qabna okay miliyoona tokko hin qabanne what about 500,000 hin qabna ni qabna kana fuuneetiin hojiirra oolchina ka waraanas ta'e kama haa ta'u akkasitti indeessan irratti dalagaa jirraa kan jedhu gaafii kaan ammoo ka gaafatee fi unitary systemii Oromoo fi ta'uu kan hin jedhe gaafii gaafate that's very interesting and that's a question that takes actually time deebisuu fi gabaabseen deebisaa yeroo biraa deebi'ee gaada kana na gaafattee jettee naadiyaarran deebi'ee jira. The problem is mootummaan amma aangoo irra jiru otoo interestii Oromoo qabaatee interestii biyya guutuu qabaatee jedhee sigalee gaaffiin Oromoo achi keessatti hin deebi'u hin dadda'aa ture. Garuu mootummaan kun kalee bara 2018 yennaa dhufu ajandaa akkasiitiin dhufe. Ani mataan kiyya yennaa Jimma turre waa'ee isa irratti haasaa ture warruma garii aangoo irra jiru jechuudha. Garuu mootummaan kun purely mootummaa naftanyaati. Sirna kalee san deebisaa jira. An akka nam tokko as Washington DC'tti amma wannaan dhiibbaan tokko ka mormiin tokko ka jiru iyyuu sani sigalee unitary systemii fi federalism ethnic federalism ka jiru constitution Itoophiyaa irra jiru ka jiru sigalee nations and nationality dha. Nu we are a nation. Ummata aadaa amantaa afaan qabu. We are a nation lakkoofsaan biyya akka tasaa ta'eetiin kaanii walitti makamne malee nuti mataa keenyatti biyya uummanni Somaalee meeqa miliyoona 10 gadi biyya mataa ofaatti sigalee so Oromoon biyya ta'uu danda'a. Gaaffiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebi'uu ni dandeettii turte. Garuu mootummaan amma jiru gaaffii Oromoo yaadan qabu because asitti iyyuu ka dhiibaa jiru Oromoo sabboonummaa Oromoo akka diinatti ilaalutti jira. Afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'uu miti hin qoosutti jira. Sigalee afaan Amaaraa kan across Itoophiyaatti deebisutti jiran. Waggaa kan early ati May keessaa jalqabeetiin Yurooppii irratti waa'ee Oromiyaa naannoo Amaaraa kan jiru hambisanii jiran. East Ethiopia, West Ethiopia, South Ethiopia kanatti deebisanii jiran. Constitution dalagaa afaan haa dubbatuudha malee already hojiirra baasanii jiran. Oromiyaa kan ittiin guddanne kan namni keenya ittiin du'ee jedhe kan eenyummaa keenya nuuf godhee jedhe san balleessuu barbaadan. Suni ammoo akka yaada kiyyaatitti nuti biyya Ameerikaa kana keessa Ispaanish jira, Itaaliyaan jira, Oromoon jira, Amaara jira, Somaaliin jira, nagaan jiraachaa jirra. Itoophiyaa keessatti illee nagaan jiraachuu rakkoon qabu. Garuu olaantummaa nama tokko olaantummaa aadaa afaan naannoo tokko irratti namatti gadi qabuun that is oppression gabrummaa kan uummanni keenya irraa falmataa ture waggaa 100 fi waggaa 40 fi xiqqaatee jedhee gabrummaa kanarraa bahuu fi kan ammoo humnaan deebisuu godhaa jira. Achi dabreetiin amma olaaltanii jettanii biyyoota ollaa san keessatti biyyoota akka Somaaliyaas ta'e biyyoota akka Keenyaa ta'e akka jiruun saba Oromoo irraa baasanii qara Tigreetu ture amma ammoo akka jiru Amaaraa replace godhanii jiran. Beekaadhaan bakka tokko bakka namni Oromoo irratti hambisan malee akka jiruun Oromoo aangoo irraa baasanii jiran aangoo biirokraatii irraa baasanii jiran already hin jirtu. Oromoo lakkoofsaan persentii Itoophiyaa walakkaadha. Biirokraasii irratti kan jirtu persentii 20-30 gadi. 30 keessaayyuu amma bakka kiikii ta'anii ijoolleen ta'een ammallee Keenyaa keessatti ammallee bakka adda addaa keessatti adamsamaa du'aa jiran. Ijoolleen ta'een hidhamaa jiran. Impact mootummaa adda addaa dhaqanii dubbisaniitiin listii Oromoo nu kennaa jedhaa jiran. Sigalee otoo Oromoodhaaf fedhii qabaatanii otoo mirga namaatiif yaada qabaatanii jiranii mootummaa unitarii kun gaaffii Oromoo ni deebisa. Sigalee nama kalee warra bilisoomse nama akka kennaa kana nama akka hidhaa jiru kanneen qeerroo kalee onni ofii qawweef kennitee TPLF aangoo irraa buuste ka TPLF nama samiirra gadi buuste jette
warri kun hadda qabrii keessa jiru kuwan ammoo mana hidhaa keessa jiru. So unitariin hammaatee otoo hin ta'in kan namni beekuu qabu unitariin fidaa jira olaantummaa nama tokkoo afaan tokkoo aadaa tokkoo fiduuf deemaa jira. Olaantummaa sana immoo hin taanu fudhannuu fi